afaan oromoo haasa'u jira Allah hadhaan isin jedhu bakkuma wangeelli kee ani waaqa itti jedhu san fiduu qabdi yesuus ani ergamaa ani nama si afaan oromoo dubbata wangeelli kan kee wangeela afaan arabaa dubbisutti hin jirru walii gallee yesuus ani waaqayyoo fi masakama isaa fi butama jedha namni waaqaaf butamu tokko jechi islaama jedhu waaqayyoof bitamu waaqayyoof gartee ajajamuudha yesuus waaqayyoof ajajama seexaanaaf hin ajajamu museen waaqayyoof ajajama islaama waaqayyoof bitama walii gallee so nama didanis waggaa takka kana yoo ta'e inshallah numa baratte yookaan hin maratta kan biraan hin jiru karaan biraa falle maasaa of ejjugo waan fadhiyaa jedhu kaanis waan fadhiyaa ta'u ummata maqaa hiikoo maqaatuun beeyna akkamatti ta'u maqaa isaa wangeela irraa fidi yoon jedhan hin fidu maal jechuudha yoon jedhan hin fidu wangeela irraa maali dictionary ilaala namni waa dubbisa ummata dictionary fi wangeela addaan beeyin walii gallee kanaaf lubbuu teessanii deebi'ame mee kiristaanii dirribaa jirtu Jira. nagaan siif haa ta'u kiristaana moo islaam Kiristaana. eenyu kiristaana ta'e isin jedhe Barbaadeen fedhiin taasisa. fadha keeti malee fadha waaqaatii miti jechuu miti Fedheeraan innis fedheera anis fedheera. waaqayyoon takka yesuus kiristaana ta'e isin jedhe hin jedhe moo fadhuma keetiin kiristaana ofiin jettee kiristaana taate Dhufuma qotiin fedhi. bakka akkanaa wayyanaa deebiste waan fadha keetiin baannu waan amantii baanna eenyutu kiristaana ta'e jedhe akkasii galatoon fadha keetii yesuusoo waaqa jettee waaqessitamoo nama jettee waaqessita Mustafa assalaamu alaikum jirtu akkaan nagaa galata rabbii baga isaa kana geessan abdiin jirtu isa abdiin abbaa manaa hin deeme hin rafe manni biraallee hin bana jira fakkaa yookaan firaa yaana itaa hin bu'a abdii mana kana hin jiru abdii maal ta'e nu guddisa abboo if laalaa haasofna nuti way dandeenya Oon jira ijoollee waliin mootii tokko isin guddisuu dandeessu bara ustaaz. hin danda'u akkaasaama Hin dandeessan waan hundayyuu godhuu dandeessanii. an tiktok umarraa kan hin jiru ifiin shakka yookaan viidiyoo yoon argine anu lubbuun jira ekiraadhamu maalii if shakka akka qabadhaan jedha waan ummataani Ustaaza jirtu? jira galata rabbii alhamdulillah yoo niiraan jiraadhu haa takkuma Isa bahee adeemu guddisuu hin danda'u. abshir eenyumee dirriba Oyyee. rafaa jirta abboo Ustaaz lallabatti gadhiisa. Jira. miliyoonis dhufe kun amma miliyoonis dhufe haaleelaa xiqqoo jedhe so irra kota jarana mee waa'ee raajii jedhan kana dirriba Oyyee. raajii sobduu fi dhuguu akkamitti adda baafatta Raajii sobduu fi raajii dhugaa biyya lafaa kanatti biyya lafaa kanatti akka adda baasu macaafa qulqulluutu akka macaafa qulqulluuttani adda baasu. akkam goote Barnoota macaafa qulqulluutiin achi keessa jiramoo hin jiru namichi raaju sun fedhinnaa isaa miira isaa irraa raajamoo wanta ulaagaa qabaa ulaagaa sanaan ilaalaa jechuudha. Yesuus Kiristoos yeroo seexaana baastan kallacha namatu maani jedhe Kallacha tumaan jennee sana maaf kallacha dhiitan maaliif tuman sun abbaa namni amantaa hunda keessatti iyyuu dhugaa dubbachuuf taanaan namni hundi waan quraanni ama musliima waan taateef waan quraanni jedhe yookiin waan allaan jedhe duwwaa musliimni hundi hojjeta jechuun wanta hin qabnu raajiin qabnu raajiin nu keessa hin jiru raajii irraan jenneen jeneraaliin haasaa'eera. Okay. Amantaa wanta amantaan jedhu hundumtuu waluma qixa hojiirra oolchaa musliim quraanni jedhu hundi hojjeta. Hundi wal qixa. Ilmi namaa rakkinaas hin qabu jechuun namni barsiisaadha jedhu tokko
So that Egaa barsiisaadha jedhee waan gartee wantaati buluun dirqama isaa qaba. Okay, waan iyyuu tufaa fi waan ifaa hin daawwataa TV isaanii Ndawaddu. maaf? Ani amantaa Pirotestaantiiti. Pirotestaantii ta'e jechuun Pheenxee mi'atti? Pheenxee miti. Abeen duuka butuu Yesuus Kiristoosidha. Oh, pheenxee miti. Kitaabni 66 kitaaba Pirotestaantiiti mi? Pirotestaantiidha malee pheenxee miti. Pheenxee kaa? Pheenxoota? Pheenxee waan jiru hin beeku. Pirotestaantii malee pheenxaaqosteen amantaa miti. Eenyu malee raajii kaanoo? Raajii masarat? Masarat? Hin beeyta? Namni beekan hordofu. Okay, jarri kun raajii sirriiti moo raajota kijibdu moo raajota sobaati moo raajota dhugaati? Isaan sana hordofaa waan hin jirreef waan isaan raajan illee maal akka godhan illee hin beeku miidiyaa Hin beeytu takka waldaa isaanii hin argitu waan hojii isaan raawwatan barsiisa isaanii ta'u. Hin hordofu. An amantaa Pirotestaantii yoo ta'u. Okay, raajiin qabdanis raajiin keessan eenyu? Raajiin kan kee kaatee hordoftu. Raajiin hordofu Yesuus Kiristoosiin hordofaa raajonni garuu jiru. Raajii? Raajonni jiru. Okay, maqaa eenyuutiin Yesuus raajii waan ni baasa seexaanota? Isumatu baasa malee inni Yesuus maqaa nama biraan baasatu hin taane seexanni kan bahu maqaa isaatiin waan ta'eef inni ofuma isaa baase namoonni biraan garuu maqaa isaatiin baasan. Okay, jarri kun maqaa Yesuusiin baasnaa jedhan dhugaadha moo soba? Yoo maqaa Yesuusiin baasu taanaan soba jechuun danda'u maqaa Yesuusiin hin baafne taanaan. Ayya qoy. Raajii. Okay, qoy Maatiyoos sii dhaqaa qoy. Arba 20 takka. Maatiyoos 20 takka raan sii dhaqaa. Naan jaaladha boqonnaa tana. Ka lubbuu koon jaaladha bar. Qoy sii dubbisa. Nama akka lubbuu keetii jaaladhu kan jedhus caafameera. Lekkuma musliima kan biraatti ni jaaladha obboleessa koo. Si jaaladha maa? Si jibbaan jedhe. Sayxaana malee sin jaaladha. Anillee sin jaaladha dhugaa. Yesuus Kiristoos farsha diinota kee jaaladhu kan jedhu caafamee jira jedha. Sayxaanni diina moo diinaa miti? Seexanni diinaa miti? Seexanni seexanadha. Sayxaanni diinaa miti? Diina jechuun akkam afaan Oromootti hiikkaansa gaafa yaaddu. Diinota xilaata keessan jaaladhaa jedhu kan caafamee jira. Sayxaanni diinaa miti? Siif. Saayiba moo diina keeti? Sayxaanni. Jaalallee keeti moo? Seexanaa gaafa jedhamu qo'isitan himaa. Okay, farshoonoo siif diinaa. Abbummaas waan gaafatte bira darbiin kan siin deebisan dhaggeeffadhu. Deebisuu didde kaa hin shakkitaa. Diina miti seexanni seexana malee. Maalin? Okay, siif diinaa miti? Israa'elii fi Iraan diina waliiti moo seexana waliiti? San diina xilaata waliiti. Diina keessan immoo seexaanni jaalallee keessan immoo diina keessan diina godhattan moo godhattan? Hiriyya godhattan maal godhattan seexana? Seexanni seexana hafuuradha. Diinni garuu namoota wal dhaban. Hojii isaa sani hojii waan inni raawwatan hooni diina ilma namaa diina gartee gara ibiddaatitti gara hammootitti nama geessumi. Is your enemy. Enemy seexana. Inami jechuun read for you. Maal ariifatta reessitanii ma dhaggeeffadhu. Diina jechuun boqonnaa kaan hin banu jira afaanuma keessan dhufnaani malee amma kanatti si gaafachuu Iraan diina moo seexana waliitiin siin jedhe gaafii naa deebisi qatuma na gaafattu siin ibsa. Abbaan waas Israa'eliif siyaasa nu galchuu deema. Siyaasa irra hin jirru qomi wangeela irra jirra koo maqaa isaatiin Israa'el nageessu deema. Yoo fedhe deemu lola dhagee rukkuti. Yoo fedhe Itoophiyaaf loli. Diinaaf seexana tokko goote kaa seexanni hafuura bar. Maal? Manfas akkoo nama seexan maallaqa manfas nama. Diinaa jechuun immoo kan waliin jechuudha. Qaama walitti bu'e. Baradhu takka immoo sheega keenya. Okay, akkana jedha Yesuus Kiristoos akkana jedha. Maatiyoos torba 20 takka. Iddoo maata diinaa baanta. Ibsaa ko assalamu alaikum. Na ibsaa na dubbise. Okay. Acaal jedhu badda ibsaa. Waalaikum salaam warahmatullah. Hafuura namoota kan inni baasu sanii diin san itti madhiisnee bar amma kawaan raajii kanatti tajaajilatan. Okay, waasi dhaggeeffadhu Yesuus
jaalala abbaa koo isa waaqarraa nama hojjetuutu mootummaa waaqayyootti gala malee jedhe. Jaalala eenyu nama hojjetuutu mootummaa waaqayyoo gala dirriba? Jaalala Waaqayyoo fi jaalala Yesuus. Hin jedhu. Hin kijibde. Hin jedhu akkas. Maa itti dabalta abboo nama waaqayyoo ittiin dabalin. Wangeela ofirraa ni qabdaa? Sii baasu? Ani jaalallee sin godha diinaan si godha gaafa wangeela irratti dabalte waan irraan hir'isin ittiin dabalin kan jedhu caafamee jira sirraa irratti si dabala guyyaa boruu. Jaalala abbaa isaa. Bani wangeela hin jedhu bakkuma jaalala kiyya nama hojjetu mootummaa waaqayyoo galu yoo taate ani maal jetti isaati protestaantii hojjeta amma galgala kanarraa harka fudhadhee waan hin jedhu. Akkam? Yesuus nama jaalala kan koo raawwatu mootummaa waaqayyoo gala kan jedhu hin jiru wangeela caafamee illee hin jiru ganaallee hin caafamne duraan illee hin caafamne. Wangeela bana dhume. Sittani ma dhaggeeffadhu kaa? Natti wangeela hin qabdaaf bira wangeela hin qabdaa. Nin qaba garuu hin dhaggeeffatu. Ani wangeelaan dubbisu jira bar. Wangeelaan dubbisu jira. Akkoo si deebisuuf ani kaa na gaafatte miti na dhaggeeffadhu kaa takka. Namni takka irra cufan nama deebisu kun bulookuma godhu nama arsa yaaki maal muummanne kana harraabina. Waan siin jedhe Maatiyos 7:20 takka banime. Maatiyos meeqatte? Inshaallah dubbisna. 21. Aboo namni kun akkamiin godha? Anaaf abbaan koo tokko kan jedhu sii baasu. Itti walii galtaa? Abba Mu'aaz loqoda bareedaa sana Oromoo Booranaatiin itti fakkaata. Erga bilbila baay'ee jaalladha. Hangafa keenyadha. Torba meeqadhe? Deebi'een jira deebi'ee. Yesuus aboo nama irra cufan nama deebisu kan akka umarraa taanasa. Yesuus Akkam Kiristoos blog godhan WhatsApp naa himaa blog. Biloo godha ustaas booda raayiktu. Akkam blog godha. Maali? Hojii kottuma harbaana biyya keessa isee azaanu goote. Hayyee? Okay. Deebisa goote. Okay. Dirribaa banattee? Maatiyos 7:20 takka. Maatiyos 7:20 takka. nama fedhii abbaa koo isa samiirraa raawwatu malee namni yaa Akkasii achirraan eegalu. Akkasitti hin eegalu. Guutuu eegale takkorraa eegale. Yesuus maal jedha? 21 keewwatuma 21 irraa jalqabe qubee duraa maal jedha? Yesuus jedhee siin dubbe 7:21 irraa namni fedhii abbaa koo isa samiirraa raawwatu malee godhuun akkamii? yaa gooftaan hundi mootummaa isaa namitti hin galu. Dhaggeeffadhu sii dubbisaayyee anaa dubbisa akkasuma dhaggeeffadhu. Aboo nama kana naayima akkamittiin buloo godha billaa alaykum. WhatsApp kan buloo godhan jedhan. Dhaqeetiin buloo godha. Yoo dide furmaanni kana mana jiru kaa. Wallaahi miliyoonota kan itti cufuu jira jedhan sanuu viidiyoo na bilbila. Wallaahi akkam jedhan faranjii namarra mutu namni biyya kanatti nama dha'ee ammaas deebise. Mut sirratti waan ni godhee namni sirratti cufee naan okay booda jechuun beekaa cufee woomaaf naa deebisa jedhee cufa. Barreeffama barreessu. Woozela yoo jiraatu bisadda. Iyyuu cufaa rakaatiin. Raajiraan si argisiis bilbilaara. Okay. Erga arra sanarraa dubbachuu teema. Viidiyoo naa dabalee sanuu. Itoophiyaa irraa wallaahi. Okay. Akkana jedha. Cufaatumaan waan ni godha. Akkana jedha. Yesuus jaalala abbaa koo isa waaqarraa nama hojjetuutu mootummaa waaqayyootti gala malee jedhe. Jaalala kan koo jedhe moo jaalala abbaa kooti jedhe? Exactly jaalala abbaa koo jedhe. Exactly masan isi jedhe. Exactly masan jedheetis. Kan caafamee jiru. Hayyee nama jaalala eenyu raawwatu mootummaa waaqayyoo gala. Kan Yesuus kan raawwatu moo kan abbaa kan raawwatu mootummaa waaqayyoo gala jedhe Yesuus. Ammaas dawwalu jira. Dubbadhuu naayyamte. Maal taate dirribaa kee deebisi. Exactly waan barreeffame naa deebisi maqaa isaatiin. Siin deebisan dhaggeeffadhu kaa. Intaraapti nama gootaaf hin jedhe. Dirribaan sodaatiin kaa caaffata waan caaffatame. Jaala kiyya sodaamoo maal? Dhagaamu jiran isaa? Dubbachaa hin jira bar. Mustafa dubbadhume. Yesuus anaaf abbaan koo tokkodha jedhee. Dubbataa jirtan ani dhaga'u. Yesuus anaaf abbaan koo tokkodha jedhee. Dhufa bakka nama kana. Biloo godhaa kottaash. Yesuus isin jaallata nagaan isiniif haa ta'u. Shalom. Maali nu jibbe yoom jenne silaa ammoo waan Eenyuun jaallata? Hunduma keessan jaallata.
Isillee Karaan jaarannaa dirriba.